Amen. Inna natural law cabsee dhufaa jira. Tani Beetelihem yoo teessee ilaalte asii ol ilaalte urjii kana diraamaa타ayizii yoo goone urjiin kun dhufee urjiin kun deemaa jira Yerusaalem irra yoo ga'e ay jetti Beetelihem hin darbateennaay nabra darbateennaay hin darbu sitti gora. Amen. Magara gurguddoo filatee deemateennaay no iddootti jirtu mandara keetti gora galchi. Amen. Gara keetti gora seera cabsee Elli sheeppi hojjete inni baabirtuu dhalanii dhabiiftuu jedhamu saawusiitti gadi goree sitti jallate Ebbi waaqayyo gara kee dhufa. Waaqayyo jiraadhoti cabsee gara keetti gora. Loo akkamittiin kuni ta'a akka seera uumamaatti kuni hin ta'u. Gaaffii akkasiitti yeroo tokko nuti raashinaal maayindii keenyaatti yaadna. Namoonni tokko magaala keessa namoota aawudii warra baratan keessatti yeroo barsiisan waan akkasii dabee galuufi yeroo waaqayyo maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko yeroo jedhanis akkasii lubni jedhanii abbaan herreegaa immoo taa'ee 1+1 is equal to ibsaa jennu. Yesus Kristos waaqayyo Maariyaam durbarraa kan dhalate abbaan keemistrii immoo taa'ee namni tokko abbaan baayoloojii namni tokko kiroomozoomii 23 dhiirarraa dhufa kiroomozoomii 23 dubartiirraa walitti dhufanii maalii ta'u ergasii singil seelii baay'atee 23 eessaa fidee abbaan keemistrii immoo taa'ee mataan bu'aa batiin hin jiru jiraare hin jiru. Waaqayyo abboome jennaani natural law maal godha cabsite. Amen. Attamitti urjiin kuni Yerusaalem ga'ee Beetelehemitti gadi jallate maaskaawshaa qabadhaatti gaafa gooftaa bira dhaqxan gaafadhaa malee ani deebiin qabu dhugaa waaqayyooti. Sababii isaa jallachuu isaa qofan beeka maaliif urjiin kuni dhufee iddoo mucaan sun jiru irra ga'ee maal ta'edha? Yoone mandar ውስጥ yoone safar ውስጥ urjiin kun dhufee dhaabatee jira. Iddoo mucaan sun jiru tasii gadi ibsee dhaabate mandara keessa. Ameen. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Harka keenya rukunne waaqayyoon kan Kanafi eebbi waaqayyoo konspiraasii keessa cabsee dhufu qofa otoo hin taane seera uumamaas cabsee dhufa. Walii gallas irratti konspiraasii cabsuu duwwaa otoo hin taane shira cabsuu qofa otoo hin taane seera uumamaas cabsee dhufa waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Erga dhufanii Yesuus bira ga'anii booddee jarri kun gara jara sanaatti yoomsin deebise. Erga dhufanii Yesus Kristos bira ga'anii kennaa isaanii kana kennanii eebba isaanii kana kennanii itti laatanii booda waaqayyo immoo abjuudhaan itti mul'ate yaa jaranaa karaa dhuftanirra hin deebi'inaa. Amma dura urjiitu sin geggeessa amma garuu natu sin geggeessa. Dura uumama laaltanii deemtu amma immoo sagalee dhageessanii deemtu. Akkaataan geggeessaa keessanis hin geeddarama. Ameen. Karaa dhuftanirra hin deebiina asiin ba'aatti deema. Waaqayyo balaarraa si qaba. Balaarraa si qaba waaqayyo. Balaa baay'ee irraa nu qabeera waaqayyo. Ani na yaadadha gaaf tokko konkolaataa tokko yaabbachuuf jennee waan isaan beekuu nu dide keessi keenya nu dide ndaamu raddaatiin waan nu jedhe guutee konkolaataan sun galagalee namni baay'ee nume. Balaa baay'ee hin beektan malee otoo waaqayyo zirzirii isaa sinitti ne balaan irraa sin qabeeru gaafa gubbaa dhaqxan sarpiraayizii taatu. Onnee keessattuu dhaabata ture onneetu gubbaan jiru malee. Dhugaadha jiru onneen gubbaa. Onnee manuu dhaabata ture waaqayyo konkolaataa balaa xiyyaara. Otoo kasteera ta'e kasii keessa jirta taateeti. Waan waaqayyo irraa nu wal jedhu elaa konfiraansii kana booddee waaqayyo balaarraa si haa qabu. Ameen.
Amen. Ela karaa dhufte randeedina karaan kun balaa qaba jedhe. Now direction kan si kennu anadha. GPS jireenya kee anadha. Karaa baate karaa galtu anatu si argisiisa. Amen. Eeyyee kanaatiif isin ijoollee kooti, isin saba kooti, isin maatii kooti, anatu sin geggeessa. Kana booddee akka duriitti miti. Barri abaarsaa, barri hammeenyaa, barri bokkubuusan darbeera. Bara eebbaan sinii godhaara Waaqayyo. Isin garuu anaaf jiraadha na dhagaa. Eeyyee waan ana jibbu gataa, waan ani hin barbaanne gataa. Namichatu kaalsiin miicatu jedhu. Kaalsiin immoo yoo miicamu ta'e dhugaa. Yeroo waajjira isaa seenan fooliin kaalsisaa gadi nama darbata. Hin beekama namichi kanaan. Itti gaafatamaan isaa guyyaa tokko waameetii walgahii tokko akka carraa ta'e anaaf sitti deema please. Adaraa yoo akka sodaata ta'e kaalsii kennichadhoo deema. Seenaan ishee namicha dhadhee galee ganama ka'anii walgahii dhaqanii walgahii guddaa walgahii gaafa dhaqanii ta'anii manni xingi dhaqanii. Ajaa'iba! Maayini hantuutatu du'ee maaltu ta'ee jira. Namichi itti gaafatamaan isaa bareera. Namichi kaalsisaa akka miiccanne bareera. Qoy yeroo tii bireekiin amma dhaqeetti malee cicciina dhagaadha. Yeroo tii bireekiin ga'u harka qabatee mana dubanaallee Waaqayyo si haa qaanessu. Maalan godhee adda isa sikirimee kaalsii kennicha dhusiin jedhee. Qoy eekkameedha. Hindaa manoo kaalsii haaraan bitadhee isa sana immoo yoo ilaaluu barbaaddan kun ofiisii godhasu. Hindaa'uun isa caalu halfway ol siigee ni ture. Halfway ol siigee. Elaajoo gatuu mannuuf taa'u Waaqayyo jibbu malee addaasha geeddaruun hin barbaachisu. Jajjallaadhaaf fudhanii as butuudhaaf barbaachisu. Gatuu mootu barbaachisa jiru. Ameen. Gaafa sana si geggeessa Waaqayyo. Gaafa sana ulfinaan gara ulfinaatti si geessa Waaqayyo. Ameen. Ulfinni eenyuuf haa ta'u? Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa dhuftan irra deebiinaa jedheen karaa dhuftan irra deebiinaa. Karaan ani isinitti argisiisu kana booddee GPS keessa nanadha. Waaqayyo GPS isiniif haa ta'u. Waaqayyo GPS jireenya keessan isiniif haa ta'u. Waaqayyo GPS maatii keessan isiniif haa ta'u. Eebbi hafuura qulqulluu shanan sun waldaa kiristiyaanaatiif akkuma dhufe eebbi karaa Kiristoos guyyaan ni dhalate namoota inni wajjin jiruutiin dhufe moosa kana. Kana booddee ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kana booddee eeggichaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isinii wajjiniin haa ta'u. Isinii wajjiniin haa ta'u. Eeyyee isinii wajjiniin haa ta'u. Eelaa ammaa booddee adeemsi keessan. Ameen. Adeemsa tolfachuudhaan, jireenya tolfachuudhaan, Kiristoos wajjiniin hariiroo gaarii qabaachuudhaan itti fufuutu nuuf ta'a. Yeroo tokko beelladoota gidduutti qunjinnaa wudiddiriitu gaggeeffamedha. Maayinni bareedina miidhagina dorgommiin miidhaginaa gaggeeffameetu faayinaalii gaafa qabxii ilaalan jaldeessinuuti. Jaldeessatu moo'ee jedhamee labsiin biyyinna'ee bifuma maaliitiin moote jaldeessa. Warri gaazexeessitoonni maayikii fudhatanii fiiganii dhaqanii jaldeessa darbii gochuudhaaf irratti wal ga'anii jaldeessa jennaani dhaabattee jaldeessa beeka waan isin gaafachuu barbaadanii otuma afaan keessan keessaan bahin bifti kee kana fakkaata akkamitti moote jechuuf miti eeyyeedhani gaazexeessu sinittani maayet fuula bareechuun hojii Waaqayyooti. Deemsa bareechachuun immoo baadiyyeedha. Fuula kan bareechu eenyudha? Kan deemsa bareechatu abbaadha. Fuulatti gaafatamu ani deemsatti malee. Kanaaf deemsa bareechadhaa yoo. Ameen.